I wish I'd worked less. I wish I spent more time with my friends and family. I wish I had the courage to be myself. I wish I had the courage to express my feelings. I wish I'd allowed myself to be happy. These are 5 regrets of the dying. This is from the palliative care nurse, Bronnie Ware. We have to wait, so many of us, until we're on our deathbeds before we learn what's truly important in life. But wouldn't it be so much better if we could learn now and take action on what's really important? Wantoota gurguddoo 9 namoonni yeroo du'uuf jedhan itti gaabban kan jedhu laalla. Kun egaa eessarraa dhufee hojjettan biyya Awurooppaa hospitaala tokko keessatti neersonni dhukkubsattoota yookaan wallaanamtoota kan dhibee terminaal ta'e dhibee yeroo ji'a 3 hanga ji'a 6 keessatti akka lubbuun isaanii darbu kan akka du'an itti himame haa ta'u malee kunuunsi ta'uuf achi keessatti argaman kan kunuunsaa turan neersonni gaaffii gaafatanii irraa ka'uudhaan deebii isaan kennan bakka gurguddoo 9tti walitti qabaniiti. Maal jedhanii gaafatu? Bara jiraatte keessatti wanti akka malee si gaabbisiisu maalii jedhanii gaafatu. Akkuma nama isinitti hime jarri kun kanneen du'uuf ji'a 3 yookaan ji'a 6 qofa akka isaan itti himamedha. Tokkoon isaanii deebii mataa isaanii ni kennu. Deebii isaan kennan kana bakka gurguddoo 9tti qoodaniiti kan isaan wantoota namoonni yeroo du'uuf jedhan itti gaabban kan jedhu kan isaan kaa'an. Mee isaan kana salgan tokkoon haa ilaallu. Kan jalqabaan gammachuu qabaataan turre kan jedhu. Bara jireenya kootti gammadee hin beeku jedhu hedduun isaanii. Gammaduufis waan ta'een eegaa ture, alarraa waan ta'een eegaa ture. Fakkeenyaaf walakkaan gaafan digirii koo fudhu, gaafa maastarsii koo fudhuun gammada jedheen eegaa ture. Gaafa heerumeen gammada eegaan ture. Gaafa mucaan koo fuudheen gammada eegaa ture. Gaafan konkolaataa bitadhe, gaafa mana bitadheen gammada jedhee eegaa ture. Lammaffaan immoo beekumsaan of hin guddisne kan jedhu. Carraa barachuu hedduun qaba ture garuu barachuu hin dandeenye. Wantoota na barsiisanii fi namoota na barsiisan hedduutu na bira jira garuu ani garagalee hin ilaalle. Kun baay'ee na gaabbisiisaa jedhu. Osoo carraa barachuu hedduu qabuun barattiin hafuu koye. Sadaffaan of hin kunuunsinee jedhu yookaan of hin tajaajillee jedhu. Akka maashiniitti hojjechuu malee qaama kiyya hin tajaajille, hin kunuunsine, ispoortii hin hojjenne, nyaata qaamni kiyya barbaadu hin nyaanne. Kun har'a sirriirratti of argee sirriirratti na galche kuni baay'ee na gaabbisiisaa. They wish they had taken better care of themselves. Most patients thought that if they had eaten better, slept more, and paid more attention to their health and well-being, they may not have gotten sick. They wished they had made self-care more of priority. Osoon of kunuunseera ta'ee jedhu. Garbiroo maal jedhu haaloo fi jibbinsaan jiraataa ture. Osoon nama gargaariira ta'ee jedhu. Namoota hedduun aarsaa fi arrabsaa jiraadhe. Nama hedduun garaatti qabadhee miidhaa ture. Hiyyeessa hedduun boochisaa ture. Namoota hedduu haalootti qabadhee akka malee jibbaa ture. Har'a du'uuf ji'a 3tu na hafe. Wanta darbuuf jedheen wantaaf hojjedhee nama miidhaa ture baay'ee na gaabbisiisaa jedhu. Hedduun isaaniillee osoo du'uuf jiini muraasa jiru ishee qaban hunda isaanii dhaabbata chaariitii adda addaaf kennaa turan. Service organization adda addaaf hin gaabbu waan ta'eef nama hin gargaarre nama miidhaan ture malee nama hin fayyadne jedhanii yaadaa turanii kanaaf akkas gochaa turan. Namoota osoon gargaaruu danda'u hin gargaariin hafetu na gaabbisiisaa jedhu. Qabeenya hedduun qabaa. Waan hedduutu harka kiyyarra jira. Garuu osoon humna qabu namaaf humna hin taane nama hin gargaarre jedhu. Ijoolleen haadha kiyyaa yookaan obbolaan kiyyaa akkasumas fira kiyyaa osoon akka isaan gargaaruu barbaadan osoo akka gargaarsa koo barbaadanii ani immoo gargaaruu hin barbaanne. Rakkataa ollaa kiyya jiru osoon rakkina isaa argu akka nama hin argine ija cufadhee bira darbee jiraachaa ture. Har'a qabeenya sana hunda dhiiseen deemaa jira kun na gabbisiisaa jedhu. Waan carraaqeef hin beeku jechuunis maaliif akka hanga kana dhamaa ture hin beeku. Ganamaa galgala akka addaattiin hojjechaa ture. Roobaaf caama keessa deemee qabeenya taatu filadhe garuu hiika ittiin arganne. Maaliif akka dhama hin arganne? Maaliif akka dhama hin dhabe? Maal akka dogoggore garuu hin beeku. Fiiguu malee maaliif akka fiigu hin beeku. Addunyaa hari'uu malee waan akka yookaan waan akka nagarre
kunoo har'a humna dhabe kun baay'ee na gaabbisiisaa jedhu. In her best-selling book Regrets of the Dying, former nurse Bronnie Ware lists the 5 biggest regrets she heard from end-of-life patients during their final 12 weeks of life. Here they are. I wish that I had let myself be happier. She writes, many did not realize until the end that happiness is a choice. They had stayed stuck in old patterns and habits. Fear of change had them pretending to others and to themselves that they were content when deep within they longed to laugh properly and have silliness in their life again. I wish I had stayed in touch with my friends. Everyone misses their friends when they are dying. It all comes down to love and relationships in the end. That is all that remains in the final weeks. Love and relationships. I wish I'd had the courage to express my feelings. Many people suppress their feelings in order to keep peace with others. As a result, they settled for a mediocre existence and never became who they were truly capable of becoming. Many developed illnesses relating to the bitterness and resentment they carried as a result. I wish I hadn't worked so hard. She notes this came from every male patient that I nursed. They missed their children's youth and their partner's companionship. All of the men I nursed deeply regretted spending so much of their lives on the treadmill of a work existence. And finally, I wish I'd had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. The author notes that this was by far the most common regret. She warns that it's very important to try and honor at least some of your dreams along the way. From the moment that you lose your health, she says, it is too late. Health brings freedom very few realize until they no longer have it. Abjuu kiyyaaf hin jiraanne waggaa 20 guutuu waajjira tokko keessa hidhameen hojjechaa ture. Kaampaanii tokko qofaafin umurii kiyya guutuu fixe. Garuu hoomaa na hin gammachiisne. Dhugaadha maallaqa itti argadheera fa'aa kan jedhan jiru. Maallaqa gahaa itti argadheera, maallaqa bareedaa itti argadheera. Garuu abjuu kiyya ganamaa jiraachuu hin dandeenye. Kennaa rabbiin naaf kenne ol baasee itti hin fayyadamne. Akkuman bakka tokkotti hidhamee hojjetaa turetti kunoo irraa deemuuf biyya rafaa irraa deemuuf kun baay'ee na gaabbisiisaa. Maatii kiyyaaf yeroo hin kennine warri kaan immoo guyyaa hunda fiiguu malee mana kiyya ol galagalee hin ilaalle. Ijoolleen kiyya akka ani wajjin taphadhuu fedhu ani garuu isaaniif argamuu hin dandeenye. Hojiidha utuun jedhu walgayiidha osoo hin jedhu maatii kiyya irraanfadhe. Kunoo har'a utuu isaan hin quufin deemuuf hin deema. Kun akka malee na gaabbisiisaa jedhamas. Top 5 regrets people have before dying. I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. I wish I hadn't worked so hard. I wish I'd had the courage to express my feelings. I wish I stayed in touch with my friends. I wish I had let myself be happier. Salgaffaan namootaaf jaalala kiyya hin ibsine kan jedhu. Namoota hedduu jaalala kiyya barbaadan akkan jaaladhu ittiin himne ittiin agarsiisne. Haadhaaf abbaa kiyya wajjin taa'ee jaalala isaan anarraa barbaadan hin kennineef jedhu. Hedduutu osoo na dheebotu akka na dheebotutti hafee kunoo amma baay'ee na gaabbisiisaa jedhu. Kanneen kun egaa wantoota gurguddoo 9 namoonni yeroo du'uuf jedhan itti gaabban kan jedhudha. Mee isin immoo kunillee nama gaabbisiisaa kan jedhu yoo yaada qabaattan akka keessanitti koomentii jala kaa'aa. Galatoomaa turtii gaarii.